Adda bilisummaa Oromoo ABO WBO. Dhaamsa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi bara haaraa bara 2023. Ajajaa olaanaa ABO WBO. Kabajamoo uummata Oromoo kan mirga kee gonfachuu fi biyya kee irratti abbaa biyyaa ta'uuf qabsoo hadhooftuu keessa jirtu. Qeerroo bilisummaa Oromoo. Gabrummaa bara dheeraa sirra turee fi amma bifa jijjiirratee sitti deebi'ee jirutti xumuratti gochuuf warraaqsa Oromoo baraaruu gaggeessaa kan jirtu. Miseensota ABO WBO. Kaayyoo Oromummaa qabattanii galiin ga'uuf wareegama ulfaataa baasaa jirtan. Waraana bilisummaa Oromoo. Diinaa uummata keenya irraa kaasuuf roga hundaan falmaa hadhooftuu gaggeessaa adabatti kennuu irratti kan argamtan. Ilmaan Oromoo mana hidhaa keessa jirtan. Kanneen ilaalcha siyaasaa keessaniif qofa mana hidhaa diinaa keessatti gidiraa argaa jirtan. Akkasumas deeggartootaa fi hiriyoota qabsoo bilisummaa Oromoo hundaaf. Barri 2022 dhumtee barri haaraa 2023 yeroo seenuu dhaamsa bara haaraa maqaa waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo maraan bagattiin isin gahee yeroo jennu ulfinaa fi kabaja guddaadhaani. Barri haaraan itti seenaa jirru kunis bara qabsoon Oromoo xumuratti argatu, bara bilisummaan saba keenyaa itti dhugoomu, akkasumas bara sirni nama nyaataa fi morma kutaa nafxanyootaan deeggaramu Oromiyaa keessaa buqqa'u akka ta'uuf wareegama feesisu baasuuf waadaa haaromfachuu ajajaan olaanaa ABO WBO ibsa. Seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti amajjii tokko guyyaa seena qabeessadha. Gootawwan Oromoo bilisummaa saba isaaniif jecha wareega baasanii injifannoo boonsaa nuuf galmeessanii jiru. Har'allee gootawwan keenya guyyuun diina kuffiisaa Oromiyaa dhuunfachuu irratti argamu. Seenaan amajjii tokko bara 1978 walakkeessa irraa kaasee hanga dhuma bara 1979tti ABO'n haala akkaan rakkisaa keessa ture. Yeroo kana lolli Somaaliyaa fi Itoophiyaa dhumatee waraanni Ziyaad Barree hari'amee ba'ee mootummaan dargii humna ABO kan reefuu ijaaramaa jiru dhabamsiisuuf duula walirraa hin cinne itti bobbaasee ture. Waraanni bilisummaa Oromoo Baalee, Arsii fi Harargee keessatti duula kana ofirraa ittisuuf lola cimaa seene. Waraanni bilisummaa Oromoo Baalee, Arsii fi Harargee keessatti duula kana ofirraa deebisuuf lola cimaatti seene. Qunnamtiin isaa addaan citee ni faca'ee yaaddoon jedhullee guddaa ture. Haa ta'u malee qabsoo naqaa yoomuu waan injifatuuf jagnootni waraana bilisummaa Oromoo duula dargii ofirraa qolatanii amajjii tokko bara 1980 walitti dhufanii ayyaana guddaa ayyaaneffatanii. Guyyaan kun guyyaa damboobaa, guyyaa jabinaa fi hamileedhaan guutame ture. Har'as duulli sanyii daguuggaa Oromoo irratti yeroo gaggeeffamaa jiru keessatti guyyaa kana yaadachuun injifannoo keenya booruuf nu damboobsuu fi nu jajjabeessuudha. Bara 2022 keessa rakkoolee nu mudatanii fi injifannoolee waraanni bilisummaa Oromoo galmeesse danuudha. PP'n karoora uummata Oromoo dhabamsiisuuf maqaa waraana bilisummaa Oromoo ABO shanetti jijjiiruun bobbaatus waraanni bilisummaa Oromoo lola ittisaa fi aleellaa gaggeessuun injifannoolee boonsaa bara itti galmeessedha. Lolli itti fufinsa qabu Oromiyaa mara keessatti gaggeeffamaa jiru irratti dabalatee weerarri sanyii daguuggaa qindaawaa fi addaa bara kana keessa marsaa lamaaf Oromiyaa kaabaa hanga kibbaa, dhiyaa hanga giddugaleessaatti gaggeeffamaa jira. Kunis waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo cabsuuf kan karoorfatame ture. PP'n Oromoo cabsuuf sarara qunnamtii bilbilaa fi intarneetaa dhaamsuun raawwatamee addunyaa irraa dhoksuun yakka sanyii daguuggaa hiriyyaa hin qabne Oromoo irratti gaggeeffame. Haa ta'uuti waraanni bilisummaa Oromoo loltuu yakkamtuu Abiyyi Ahmed Oromoo irratti bobbaafamte kana kumoota kurnaniin du'aan adabu, madeessuu fi booji'uun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Lakkoofsi du'a, madoo fi boojuu bara 2022 guddaa ta'uu irraa kan ka'e booji'amtoonni harka waraana bilisummaa Oromoo seenan marsaa marsaan barnoota haaromsaa itti kennuun akka qe'ee isaaniitti deebifaman ta'ee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo baadiyyaalee Oromiyaa, magaalaalee onaa fi zoonii hedduu dhuunfachuunis injifannoolee galmeeffaman keessaa isa guddaadha. Waggoottan darban keessaa siyaasni Impaayera Itoophiyaa lola waliin wal hidhate keessatti siyaasni ABO WBO'n gaggeessaa ture kan kaayyoo mirgaa hiree ofiin murteeffachuu saba Oromoo guutuutti fiixaan baasu ture. WBO'n yeroo gabaabaa keessatti of ijaaree jabaachuun kan haqa Oromoo yeroo gabaabaa keessatti milkaa'uu danda'u ta'uu itti mirkanaa'edha. Falmaa siyaasaa kana keessatti ABO WBO'n
karoora diinni Oromoo akka sabaatti dirree siyaasaa keessaa baasuuf dhamaate fashalsuun akka Oromoon dirree siyaasaa keessa jiraatu qabeenyi isaa hin saamamne afaanii fi aadaan isaa hin dhabamne falmaa qindaawaa gaggeessuun milkiilee jajjaboo galmeessee jira. Ejjennaa siyaasaa hawaasni Oromoo qabu gara tokkotti luuccessuun waraana bilisummaa Oromoo cina hiriirsuun caasaa diinni acuuccaa fi saaminsaaf tolfate baadiyyaa fi magaalaalee Oromiyaa keessaa diiguun bara itti injifannoo boonsaa itti argatedha. Oromoon tumsa humnoota mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu gaggeeffatan sabaa fi sablammoota olloota isaa jiran waliin qabsoo isaa qindeeffachuu danda'edha. Ummati keenyas ijoollee barattoota sadarkaa tokkoffaa osoo hin hafiin warraaqsa Oromoo baraaruu keessatti hirmaachuun murannoo Oromoo Oromummaa fi Oromiyaa baraaruuf qaban itti argisiisedha. Barri 2022 bara kaayyoon waraanni bilisummaa Oromoo wareega qaalii itti baasaa jiru akka biiftuu ganamaatti mul'ate addunyaanis irraa haasa'uuf itti dirqamedha. Fakkeenyaaf namooti siyaasaa gaanfa Afrikaa keessatti beekaman kan akka Profeesar Alex Deewal hireen Impaayar Itoophiyaa miila waraana bilisummaa Oromoo jala jiraachuu bara addunyaaf itti ibsee fi Ambaasaddar Hermaan Kohen ammoo falmaa waraanni bilisummaa Oromoo gaggeesseen sabni Oromoo kan sagaleen isaa ukkaanfamee ture sagalee argatee rakkoo isaa hubatamaa jira bara itti nuun jedhe ture. Barri 2022 yeroo itti ABO injifannoo gama siyaasaan galmeesse diinni ammoo siyaasaa fi dippiloomaasiidhaan kasaare abdii kutannaan uummata Oromoo jumulaan fixe turedha. Ajjechaan kunis mana hidhaa bakka jiru mana kadhannaa mana barnootaa osoo hin jenne rasaasa diroonii fi xiyyaara bifa sukkanneessaan kan raawwatame yeroo ta'u bara itti wallaalummaan PP ifa ba'ee ture. Fedhii siyaasa Oromoo ukkaamsuuf rakkoo mootummaa haguuguuf mootummaan Abiyyi hidhattoota faannoo Oromiyaatti bobbaasee ilmaan Oromoo ajjeesisuu qe'ee isaaniirraa buqqisuu fi qaluun ammoo mootummaan Abiyyi bara itti shororkeessaa ta'uu isaa ragaa ofirratti ba'edha. Diinni injifatamuu isaa haguuguuf humna finxaaleeyyii nafxanyootaa Oromiyaatti bobbaafaman haleellaa waraana bilisummaa Oromoo dandamachuu hin dandeenye. Waraanni bilisummaa Oromoo humna sadarkaa Oromiyaa dhuunfachuu dandeettii itti qabu ta'uu argisiisee jira. Imala gara Finfinnee eegalame gufachiisuuf haleellaa xiyyaaraa fi diroonii irra aanuun bobbaa isaa yeroo itti milkeesse keessa jirra. Haala kanaan waraanni bilisummaa Oromoo humna isaa aynaa fi baay'ina guddifachaa bobbaa isaa babal'isuun lola walirraa hin cinne gaggeessaa sadarkaa Oromiyaa guutuu keessatti kibba Oromiyaa, Gujii fi Boorana, giddugaleessa Oromiyaa, kaaba lixa Shaggar, ba'a Shaggar, kaaba Oromiyaa, Walloo, dhiya Oromiyaa, Wallagga dhiyaa, Wallagga bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Jimmaa, Iluu Abbaa Booraa, kibba baha Oromiyaa, Arsii fi Baalee fi baha Oromiyaa, Harargee akkasumas magaalota Oromiyaa hedduu keessatti diina haleeluun roorroo uummatarraa qolachaa jira. Gama dippiloomaasiitiin injifannoon jalqabaa maallaqa liqii fi gargaarsa biyya alaa irraa karaa IMF fi World Bank argamu akka PP bira hin geenye tolchuu ture. Maallaqni kun PPf madda dinagdee kan meeshaa waraanaa ittiin bituuf gargaaramudha. Karri madda dinagdee PP gama kanaan cufamuun milkiin bara 2022 keessatti argamedha. Ammas haalli nagaa fi tasgabbii naannoo osoo hin mirkanaa'in maallaqni PP'n argattu hin jiru. Araarri amma warra kaabaa waliin tolfame jedhamus diraamaa itti maallaqa IMF fi ammas gama keenyaan maallaqni sun akka gad hin dhiifamne hojii manaa itti fufinsa irratti hojjetamuu qabu qabna. Gufuun dippiloomaasii eenyummaa Abiyyi Ahmed waliin wal qabatee jirus ni jira. Namooti Abiyyi bakka bu'aa Oromiyaadha jedhanii ibsan danqaa dippiloomaasii ta'anii jiru. Danqaa kana buqqisuuf hojii qindaawaa fi wal hubannaa gaafata. Dhimmi siyaasa Oromiyaa dhimma Abiyyi Ahmed godhanii ilaaluun dogoggora ta'uu beekamuu qaba. Itoophiyaa keessatti mootummaa Oromootu jira afaan faajjii jedhu hawaasni addunyaa qofa osoo hin taane hawaasa keenya haga yeroo dhiyootti burjaajii guddaa keessa ture. Gaaffii yookaan fedhiin siyaasa Oromoos Abiyyi jalatti akka haguugamuuf gahee guddaa qabaachaa ture. Haala kanaan Abiyyi afaan faajjii kana babal'isuuf olola waraana bilisummaa Oromoo irratti gaggeessaa ture jabeessee itti fufee jira. Kunis baajata guddaa ramadee sooshaal miidiyaa fi miidiyaa maqaa abbootii gadaa fi namoota bebbeekamoo itti dhimma bahuun shakkii fi qoodama Oromoo gidduutti kan jiru fakkeessuuf namoota bobbaaseera.
kunis jecha Abiyyi waraanni bilisummaa Oromoo hoogganaa siyaasaa fi akeeka siyaasaa hin qabu, waraanni bilisummaa Oromoo shororkeessaa fi shiftaadha jedhe hawaasa addunyaa dogoggorsuuf dhama'ee itti milkaa'uu hanqatee bifa haaraan gaggeessuudha. Abaa'oo Waboon qunnamtii dippiloomaasii tolfateen humnoota gurguddoo biyyoota gara dhiyaa fi biyyoota ollaa gaanfa Afrikaa keessa jiran hubachiisuu fi qabsoo isaa cimsuu itti fufuun barbaachisaa ta'uu jaallan fuula sanarra jiraniif dhaammanna. Kijibaa fi shiraa biyya Amir saaxiluun dhugaa injifachiisuun murteessaadha. Ummati keenya biyya alaa fi biyya keessaa tokkummaadhaan waraana bilisummaa Oromoo dinagdee, beekumsaa fi ogummaadhaan gargaaraa jirtan sabboonummaa keessan hojiidhaan mirkaneessitan waan ta'eef warri har'a qabsoo keessan hojiidhaan utubdanii biyya keessan ijaaraa jirtan gaafatamummaa boruu baachuu akka dandeessan ragaa qabatamaadha. Ammas qabsoon keenya waan itti fufaa jiruuf gumaachi keessan si'aayinaa fi dachaa hedduun akka ol guddatu ni hubattu jennee abdanna. Dhaabbattoonni mirgaa dhala namaaf falman hedduun kan piipiin rakkoolee qabsaa'otaa fi ilmaan Oromoo irra gahaa jiru gabaasuun hammeenyaa piipiin uummata keenya irratti dalagdee waltajjii idil addunyaatti dhiyeessaa jirtan lola sanyii duguggaa Oromoo irratti gaggeeffame hunda saaxiluu keessatti qooda qabdan marti galata qabsoo qabdu. Hojii boonsaa itti jirtan bifa qindaawaa fi waltoomina qabuun hojjechuun humna hawwannoo keessan cimsuuf itti fufinsaa fi jabinaan akka itti fuftan dhaammanna. Abaa'oo Waboon tokkummaa uummata Oromoo jabeessuuf ilmaan Oromoo roga hunda keessa jiran waliin hojii gurguddaa hojjechuun milkiilee ciccimoo galmeesse keessaa Oromoon dhimma dantaa Oromoo irratti akka waliif galuu tolchuu fi tarsiimoo qabsoo isaa qixxeeffatee itti bobba'u yeroo gabaabaa keessatti rarraga injifannoo geessisuu eegalamedha. Sunis jalqaba gaarii fi kan jabaatee itti fufuu qabudha. Gama biraan diinni farreenii fi ayyallaallattoonni tokkummaa Oromoo sharafuuf garaagarummaa xixiqqaa afarsuun tokkummaa Oromoo diiguuf yaalan akka fashaluuf miseensotni deeggartoonnii fi uummatni Oromoo Abaa'oo Waboo deeggartan qindoominaan akka fashalsitan shakkii hin qabnu. Keessattuu bara dabarsine kana keessatti tokkummaan Oromoo bara itti jabaatee mul'ate hafuura tokkummaan qabsoon biyya keessaa fi alaa itti itituu eegaledha. Itita tokkummaa Oromoo tikfachuun dhimma tarsiimoo qabsoo bilisummaa Oromoo waan ta'eef jabeeffachuun dirqiidha. Har'a Oromoo lagaa fi gosaan gargar qooduun dantaa Oromoo guutuun akka gonkumaa hin danda'amne ifa galaa waan ta'eef warreen sanaan deemtan akka irraa dhaabbattan akeekkachiisna. Waraanni lafoo piipiin bobbaaftee waraana bilisummaa Oromoo lolee injifachuu dadhabee haleellaa diroonii fi xiyyaaraa gaggeessuun uummata nagaa fixuun abdii kutannaa argisiiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo qabatamaan diina lolee injifatee jira. Waboon qabsoo Oromootti xumura itti tolchuuf dandeettii gahaa qabaachuu isaas hojiin mirkaneesseera. Piipii fi Oromoo qooduun imaammata dhaabbataa waan ta'eef jallaa Oromoon qabu itti dhimma ba'uun akka qabsaawaa qabsoof dhimmame fakkaatee summii diigumsaa facaasus mul'atee jira. Qoodamiinsa dhalchuu fi babal'isuuf diraamaa hedduu hojjetamu keessaa sadarkaa duraarratti waraana bilisummaa Oromoo fakkaatanii uummata irratti yakka raawwachuun maqaa waraana bilisummaa Oromoo xureessuu, caasaa waraana bilisummaa Oromoo luuqanii seenuun waraana bilisummaa Oromoo keessatti diigumsa gaggeessuu, namoota sadoo dhuunfaaf jiraatan kaadhimmachuun mooraa qabsoo Oromoo cabsuuf dhama'amaa turan irra hedduu qabsoon irra aannee jirra. Akeekii farrummaa kunis qabsaa'otaa fi uummata keenya abdii kutachiisanii piipiitti harka kennachiisuudha. Kunis hubannaa fi kan sadarkaa qabsoon irra barbaaddu bira dhaqqabsiisuun diina ofii fi fira ofii adda baafachuun wallaalummaa irratti duuluu fi namuusa jabaa itti dhimma bahuun barbaachisaadha. Qaawwa diinni ittiin seenee babal'isuu barbaadu hunda cufuunis kan ilmaan Oromoo dirree waraanaa keessa jiran biyya ambaa fi biyya keessa jiran mara irraa eegamudha. Piipiin dhimma rakkoo kaaba Itoophiyaa waliin qabnu fixanne jechuu ilaalchisee qabsoo Oromoon gaggeessu kan warra kaabaa irraa adda ta'uun hubatamuu qaba. Oromoon biyya isaa irratti abbaa ta'uuf qabsaawa. Warri kaabaa immoo biyya isaanii qabatanii aangoo siyaasaa fi dinagdee dabalataa qooddachuuf wal dhabu. Tooftaa fi tarsiimoo nuti hordofnuu fi isaan hordofan garaagarummaa guddaa akka qabus beekamaadha. Namooti bebbeekamoo kan miseensota mana marii abbootii gadaa bobbaasuun karaa miidiyaa fi miidiyaa hawaasummaa irraan dhimma lola kaabaa fi Oromiyaa wal fakkeessuun hojii diigumsaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dhalchuuf yaalan akka gocha isaanii irraa dhaabbatan Abaa'oo Waboon akeekkachiisa. Dhimma kana waliin wal qabatee burjaajii dhalatuuf Oromoon akka tasgabbiin dhaamsa Abaa'oo Waboo hordofu dhaammanna. Warri kaabaa qawwee hiikkachuun aangoo fi dantaa argatan irratti hundaa'a. Oromoonis haga gaaffiin isaa kan abbaa biyyummaa galmaan ga'utti qawwee isaa lafa hin kaa'u.
gaafa fedhiin Oromoo guutamus qawwee isaatiin dantaa siyaasa isaa qawwee isaatiin tikfachuun dirqitaa jennee amanna. Olola PP'n waraana bilisummaa Oromoo irratti ooftuu dhugaa fakkeessuuf qorannoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo xureessu oomishamuu mara abaa'uu waboon quba qaba. Rakkoolee ololaa fi hanqinoota qorannoo kana qaama dhimmi ilaalu waliin mari'atee sirreessuuf irratti hojjeta. Walumaa galatti barri 2022 bara itti addunyaan rakkoo Oromoo furuuf fedhii guddaa itti argisiistedha jechuun ni danda'ama. Dhugaa lafarra jiru alagaa hubachiisaa deemuun dandeettii waraana bilisummaa Oromoo qabu guddisuun namuusaa fi akeeka waraanni bilisummaa Oromoo qabu itti agarsiisuun fi eenyummaa Abiyyi akka sirnaan hubatan itti fufinsaan hojjechuun dirqama hojii fuula sanaa irratti bobba'aniiti. Uummanni keenya rakkoolee jiran furuu fi injifannoolee waraanni bilisummaa Oromoo galmeessetti onnatee kaayyoo qabsoon bilisummaa Oromoo abaa'uu waboon gaggeeffamu qabatee sosso'aa jiru ofitti fudhatee waliin tarkaanfachuuf murteeffatee jira. Ilmaan Oromoo bakka jiran maratti tokkummaan wal ijaaranii abaa'uu waboo waliin hiriiruun waraana bilisummaa Oromoo gargaaruuf jaarmiyaa abaa'uu waboo dirree irraa qajeelfama fudhatee sosso'aa ture bifa mul'ataan gadi dhaabuuf kaka'umsa guddaa qabaachuunis injifannoo waan ta'eef jabaadhaa jennaan. Akkaataa fi gaafatamummaan kunis kan sarara qunnamtii qabnuun waliif kan ibsinu ta'a. Maqaan Shanee jedhu siyaasa Itoophiyaa keessatti sadarkaa duraatti mul'atu ta'ee jira. Sirni Abiyyi Ahmed qaamota siyaasaa sodaatu mara Shanee jedha. Shanee Oromoo fi Shanee Amaaraa jedhee yeroo moggaasu warri sirna naftanyaa gad dhaabuu barbaadan ammoo nama afaan Oromoo dubbatu mara Shanee jedhanii yaamu. Kunis warra maqaa Oromootiin aangoo siyaasaa qabate Shanee masaraa mootummaa kiiloo 4 jiru jedhu. Amma xiqqaatu paartiin siyaasaa gurguddaa Itoophiyaa keessa jiran maqaa Shanee jedhuun wal waamu. Shaneen qaama akeeka siyaasaa qabatee sossoo hundatti maxxanee ibsamuun waraana bilisummaa Oromoo humna jabaa ta'uu argisiisa. Bara kana keessa alagaa firrii fi diinni jabina qabsoo bilisummaa Oromoo dhoksuu dadhabuun gurratti kennee caqasuuf dirqamedha. Kunis sababa waraanni bilisummaa Oromoo caasaa tokko jalatti hiriiree jabaatee hojii waraanaa siyaasaa qaruuxummaa dippiloomaasii dinagdee fi mirga dhala namaa gaggeesseef akka ta'e ifadha. Ammas qabsoon bilisummaa Oromoo itti cichanii waltoomina cimaan uummata keenya jabeessine ijaaruun rarraga injifannoo gahuun akeeka tokkicha waraanni bilisummaa Oromoo wareegama itti baasaa jirudha. Barri haaraan kan haqaa, nagaa, fayyaa, gammachuu, taadhummaa, bilisummaa fi walabummaa nuufaa ta'u. Injifannoon uummata Oromoof. Ajajaa olaanaa Abaa'uu Waboo Muddee 31 bara 2022.